jirtu Oromooti kan kaabaa kibbaa kan bahaa dhihaa kiristaana musliima waaqeffata osoo hin jenne hundi keessan shaalloo Oromoo show subscribe like comment gochuun bira dhaabbadhaa. Bocee ebelo ebelo ayyuu ebelo ebelo maal jedhanii girrees miidiyaa hawaasa kan nurra dhiisa miidiyaa arargeen nu mufate arargeteen nan nu mufate. Walumaa galatti dogoggorri kan guyyoo qofaa miti. Wanni beekuu qabnu jechuudha. Dogoggorri guyyaa kana ta'e hunda miidiyochumarraa ta'e jechuudha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii deebi'een dhufee jira ammallee jechuudha. Xiqqoosi turee jira. Kanaafiin maraafuu deebi'een dhufee jira. Share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa jechuudha. Hundi keessanuu share, like, subscribe godhaa. Waan YouTube kanan beekta waan ta'eef ka share fi like kadhaa jabduudha. Isinirraa wanni hir'atu hin jiru. Kanaaf isin share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Har'a mata duree irraa dubbadhu. Kullee guyyoo waariyoo dhiifama gaafachuu fi OMN kan jedhudha. Kanaan duratti beekamaan hin dhiise. Har'a isarraa dubbachuu barbaada jechuudha. Akka waliigalaatti jeeneraalii jalqaba irratti yoo kan kaasu ta'e wanni isin beekuu qabdan jechuudha. Ani OMN miidiyaa baay'ee jaaladhu, miidiyaa baay'ee hordofuudha jechuudha. Speeshaalii bara qabsoo qeerroo irraa sooshaal muuvimentii yeroo isin jira jechuudha. Yeroo OMN guyyaa inni banamurraa jalqabee hordofuun jalqabe jechuudha. Kanaaf akkanaaf wanti beekuu qabdanii baay'een jaaladha jechuudha. Gaazexeessitoota achirra jiranillee baay'een jaaladha, baay'een kabaju. Beekumsi isaanillee rakkoo beekumsaan qaban. Ani yeroo baay'ee waan an hordofu, yeroo baay'ee waan an madaaluuf rakkoo hanqina beekumsaa isaan biratti argeen beeku. Ammas gadaan gatti ba'e jechuudha. Garuu dhiyeenya kana dhimma kuullee fi qubee irratti wal mormiin saba Oromoo gidduutti wal mormiin guddaa waan adeemsifamee fi wal mormii san irratti OMN odeessaalee irratti dubbii wayii dubbate jechuudha. Dubbiin sun qeeqa guddaa kaafte. Qeeqa bal'aa kaafte. Dhumarratti abguyyoolleen gaazexeessaan keenya gameessillee dhufee dhiifama gaafatee hin jiram. Kanaaf mee amma kasin barsiisuuf deemu maal akka ta'e beektanii dhimma qeeqichaatii miti jechuudha. Yeroo sanitti dubbii ho'isuu waan hin barbaanneef miidiyaan kun immoo miidiyaa uummataa waan ta'eef yoo miidiyaan kun miidhame immoo uummatatu miidhama waan ta'eef irraa dubbachuu qabbaneessine jechuudha. Yeroo bira irraa dubbanne inni kan irraa dubbataa jiru baay'eedha inni. Amma garuu of duratti illee jechuudha miidiyooleen akkana haa ta'anii kanneen yuutubaroota haa ta'anii waan sirreeffamuu qabu akka isaan irraa baratanii fi waan tokko irraa dubbachuu barbaada waan ta'eedhaaf kanaaf mee sirriitti na dhageeffadhaa. Dhufta guyyuum keessa qubee jedhanii miidiyaa hawaasa gubbaa beeksisuun afaan karaa dheeraa deemna jirra baram googil waggumtaa googil irratti afaan Oromoo afaan Afrikaa biratti galmaanii jiran sadarkaa kan dhaqqabuuf ammoo gatii baamtadoo beekuu jirru lafuma kaanii nama ulla xiyyaatti bocee ebelo ebelo ayyuu ebelo ebelo maal jedhanii girrees miidiyaa hawaasa kan nurra dhiisa miidiyaa hawaasa. Okay, walumaa galatti dogoggorri kan guyyoo qofaa miti. Wanni beekuu qabnu jechuudha. Dogoggorri guyyaa kana ta'e hunda miidiyochumarraa ta'e jechuudha. Akkasitti beekuu qabna jechuudha. Guyyoo qofaaf galchuu hin qabnu. Akkamitti ta'e sirriitti na dhageeffadhaa. Calliftanii koomentii keessatti waan hin taane barreessuuf hin fiigina. Sirriitti dhageeffadhaatiin yoo koomentii gootanillee koomentii na barsiisu godha. Akkamitti ka jedhu dhageeffadhaa sirriitti. Jalqaba irratti miidiyaan kun miidiyaa uummataati. Saba Oromoo guutumaan guututti bakka bu'u. Ka garee tokkoo bakka bu'u jechuudha. Amma dubbii kana keessatti dubbii kuullee fi dubbii qubee keessatti sabuma inni bakka bu'ee miidiyaan kun bakka bu'etu bakka lamatti qoodame. Inni kun kuullee deeggaree inni kun immoo qubee deeggaree jechuudha.
yeroo sabnummaan ati bakka buutu sun akka miidiyaatti bakka lamatti wal qoodu yookaan ajandaa san kaasuu dhiisuu qabda tokko yuutubaroonni dhageeffadha sirriitti yookaan ajandaa san gonkumaa kaasuu dhiisuu qabda tokko yookaan immoo win approach fayyadamuu danda'uu qabda carraa kana lama bicha as fayyadu yookaan ajandicha cuftee cal'isuu yookaan immoo win approach fayyadamuudha garee lachuu mo'ataa gochuu yookaan goona taatee garee tokkorra kan gortu taate miidiyaa irratti illee rakkoo fiduu danda'a saba jidduutti illee rakkoo fiduu danda'a hamma walitti duulchisuu ga'uu danda'a haga nama walitti kucchisuu ga'uu danda'a miidiyaa illee hamma kuffisuutti ga'uu danda'a kanaaf hundi akkana kun yoo dhagame yookaan dhiisuu avoid gochuu yookaan immoo win approach fayyadamuu garee lachuu mo'achiisuudha jechuudha miidiyaan akka miidiyaan ummata tokko miidiyaan ummata guutuu bakka bu'e tokko yoo ummanni isaa bakka lamatti wal qoode waan akkasii fayyadamuu danda'u qaba jechuudha kanaaf win approach gaafa fayyadamtu immoo maal gochuu qabda ati akka gaazexeessaa tokkotti yaada dhuunfaa keetii qabdaa garee deeggartuu keessatti qabda garee deeggartuu sanii yaada kee kan dhuunfaa san miidiyaa sanatti gonkumaa fiduu qabdu jechuudha editorial policyidhaan mari'atamee irratti dubbatamee wanni kun kan dhuunfaa keessanii asirratti ba'uun qabu jedhamee irratti mari'atamee waan sabaati waan ta'eef sabaddaan qooda waan ta'eef miidhaa ofii fi dhaqqabsiisuu ta'e akkasitti erga qophaa'een boodatti win approachidhaan dhiyaataa jechuudha. Gaafsan maal ta'e win approachidhaan dhiyeessitaananii garee lachuu mo'ataa ta'a waan ta'eef carraan araara jidduu isaanitti buusullee ni jiraata jechuudha. Kanaaf akka OMN itti yoo ilaalle gaafsanitti jechuudha partiality uumame jechuudha gara tokkotti duufan. Dura isaanii maal nu badhachirraa beektanii jaalala qubee qabanii fi qubee kanarratti aarsaan kafalame guddaa waan ta'eef har ammoo saba keenya irratti qubee biraattu akkuma laagama maagamaatti akkuma maali san yaayoo ta'u laagama illee dhaqqabna gaaf tokko barsiisa ina kennaniira akkuma isaa sanan mallee qubeen hin taane ummata keenya irratti fe'amu yaada qofan qabatanii dhufan malee waan kana yaadna jechuudha kan biraa immoo risk analysis hojjechuu qabda yoo waan kana dubbadhu taate saba kiyya jidduutti maaltu uumama saba kiyya kan ol qoodaa jiru gaafa diina irratti dubbattuu fi gaafa saba keetii irratti dubbattu adda adda gaafa diina irratti dubbattu cabsitee dubbatta cabsitee gaafa saba keetii irratti dubbattu immoo gaafa ol dhabdee saba keetii jidduu irratti dubbattu immoo jiddu galeessa taata dubbii jaarsaan beektaa miti dubbii jaarsa taata jechuudha jaarsi yoo si araarsu maal godha atillee dhugaa qabdaa atillee dhugaa qabdaa dhugaan ta'e akkanaan deemu qabdi dhugaan kee kakaetii immoo akkanaan deemu qabdi win approach araarsa jechuudha nama keessatti gadoon uumu jechuudha kanaaf gaafa sabni kee jidduutti wal dhabdeen uumamu waan akkasii fayyadamuu qabdan jechuudha miidiyeetarii ta'uu qabna warri miidiyaa irratti dhuunfallee haa ta'u garellee haa ta'u uummatallee haa ta'u mootummallee haa ta'u jiddu galeessa ta'uu qabna yookaan immoo abboo dhiisuu qabna wantichi sirriitti nuun galle hubannoo isaan qabaanne yaadichi nutti ulfaate dubbannu immoo balaa biraa nutti geggeessa yoo ta'e immoo maal gochaa yaaduma san dhaabuu qabna jechuudha yaaduma san gonkumaayyuu dhiisuu qabna jechuudha yookaan immoo win approach fayyadamuu qabna jechuudha kanaaf dogoggorri maddi isaa achirraa ka'ee kuma duratti illee waan uummataa of eeggannoon ta'uu qabaachuudha. Mee amma immoo itti aansidee Abguyyoon dhiifama gaafatee jira. Mee waan inni jedhee haadha geenyu. Yoo yaa nageenya waraana gabbodaadoo jirtu nama isaan nagaa fayya qabdu guyyoo waaree obba jirmaati yaayyuu deebi arargeen nu mufati arargeteen nan nu mufati dhimma qubeef kuullee hadhiyeen kana yanda ta'e namee duun irra dubbat gubbaat waan odeessaalee yookaan miidiyaa OMN gubbaat kaamna keessa waan muyoo wayii kutanii uummata keenya kan argeenu bobbaasan nukkaasan jechi anin dubbadhee jedhanii bal'inaan miidiyaa hawaasa gubbaa deemsuun akka maantanitti odeessan kanaa miti
dhimma jandate haqubeef kulleetii wal qabatee dargaggeessi keen bakka lama qoodamee Wanna kam isin jedheera. arrabsu amaamtu jechoota maamo khawromummaa madaal khawmat keen madaal yoo waliin jedhan argine uumat keen siyaasaaf akkin jiru baraaf akkin jiru waltu duuluun nun barbaachisu keessuma dargaggeessi gaaf wal uddan yookaan jima fudhattan gaaf uddanii machoofta yookaan gaaf jima fudhattanii mirqaantan wan barreessinaa afaan walti dabru dandeennaa wal miidhu dandeennaa jenna jechutubban keessa baasanii arargee machooftee miidiyaa gubbaatti waqorti jedhanii narra duulchisan. Anjiruuti jirratti uummata xiyyaanamtuu jedheen hin beeku. Borilleen jedhuun qabeenyi ana gammaa akka dargaggeessu tokko kuufadhe qabu jaalala uummata Oromooti. Kanaafuu akkam uummata xiyyan rabsanii. Sunuu arargee bu. Cubbuu wanni kun cubbuu. Tole, inga. Walumaa galatti Hagguyyoon gaazexeessaan kenna gameessa. Nama kennaa uumamaa qabudha dhugaa. Baay'ee nama hin dinqisiifatu. Baay'een jaaladha. Kennaa addaa qaba. Saba isaa jaalata. Saba isaatiif quuqama. Ani kan hin gaddallee hammeennaaf dubbate jedheen takka akka inni hammeennaaf hin dubbanne nan beeka. Irraallee hin dubbachuun barbaanne. Hammeennallee hin dubbanne. Jaalala afaan isaatiif qaba. Jaalala saba isaatiif qaba. Irraa ka'een dubbate yoo tokko tokko gaazexeessummaa keessatti dubbii mi'eessu haasa'uun inuma jirti. Walumaa galatti immoo dhiifama gaafachuun isaa immoo beekumsa. Namni dhiifama gaafate beekaa akka ta'e beeki. Yeroo ammaa yeroo baay'ee namni dhiifama gaafachuun barbaadu bakka salphatti. Mo'atamuun barbaadu jechuudha. Dhiifama gaafachuun waan guddaadha. Kanaaf sabni Oromoo immoo gara bal'eessaa. Kanaaf dhiifama godhaaf jedhee yaada. Kanaaf waan jajjabduu kaasee jira as keessatti jechuudha. Akka gaariin jiru malee. Kanaaf duratti illee xiinxalla gaggabaabduu saayinsiidhaan wal simatte waan akkanaa kun yoo kan argamtu taate xiinxalla gaggabaabduu taate irratti nin kenna. Kanaaf subscribe, share, like gochuun na hordofaa. Galatoomaa ulfaadha.